narraan fagaatinii maatillee nutituu fixan naqaatinii abshirisiifan jira xiqqoollee yaadinii abshirisiifan jira xiqqoollee yaadinii. Abo Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota kiyyaa har'a nama cimaa qabadhee isinii dhufe. Yoo naa milkaa'e poostii godhe, yoo naa milkaa'e garuu poostii hin godhu. Amiinii waa gaafachuudha. Amiinii waa gaafachuudha akkas pirankii godhee hin beeku. Har'a na tasaakkaafnaan tasaakku waan beeku garuu namas pirankii baay'ee godhee hin beeku. Pirankii godhamee zim jedha wannidha sirba akka Shukrii Jamaalsaa sirbuu barbaadaa yaa bareedduu ta'e jeenaa sirbiin jedha. Ni maalidha akkanaan jedhu waliin ilaalla. Turtii gaarii wajjumaan itti bilbilaa tura. Onlaayinii irra jira reefuu garuu. Hello. Hello. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirra jirtu. Jirra kami? Galata rabbii nagaa jirra nu biramma shaajettii ajaa'ibatti. Akkasiimi. Alhamdulillah sin bira maal fakkaatti? Wallahi nu birallee bareeddu alhamdulillah. Bareeda dhugaa silama akkanatti biizii taata yaabo si dubbisaa jedhee yeroo baay'een sodaadha beekta. Maa sodaattaree Shamarri dhiiratti yoo amma dawwalte. kamiin na dubbiste? Shamarri dhiiratti yoo dawwalte xiqqoo nama keenya biratti gadaantummaa manaamina jira beekta. Har'a hin jiru nama keenya biratti hin jedhin hin jiru waan akkasii. Dhugaamoo? Dhugaa. Haayee dhugaa. Yoo dawwaluu dhabde malee Haaya. gadaantummaa jira waan akkana jira hin jiru dhugaa nama keenya biratti. Namni maal ima walii dawwala amma rakkoo qaba maa? Yoo Aboota ajjaa namni ma dawwaluu fa'aa ceemme malee. maal cimeetteeti baay'ee si jaaladha iyyuu beekta. Dhagamta kana yaadatta. Ayii osoon akka si jaaladhu beekte silaas akkanani si bilbiluu sodaadhu beektee naa dawwalta ture. Ayyee galatoomina jaalachuu keetiif. Ati na jaalatta sila. Ani immoo egaa ta oromummaa ta islaamummaa ta gartee ta ammoo obbolummaa si jaaladha. Maali sirraa fokkadha moo jaalallee kee ta'e? Hayi. Lakkinarraa fokkattan jenneen. Haaya. Achumaa dhayite duuba ammaati. Hundaafiyyuu gaaffii si gaafadha dheeti achumaa dhayxee maali miti kana jenna kaa kun ila. Narkitee ijoollee Oromoo yoo si jaaladha. Amma fakkiin fisuu si jaaladheera siin jedhe ammati ofitti amantee shiyyettee naaf fudhattu bara. Machuu yoo si jaaladhee jiraadde rakkoon qabu maali ishee jedhee si fudhachuu danda'a garuu ammoo maali yookaan namni tokko akkanumatti lafaa ka'ee namaan jechuu danda'a waan jedhuun jedhaan malee ati amma lafumaa kaatee takkattiin sin jaaladhe onaan jette anillee osoo sin hubatiin gadi fageennan osoo sii kanayyuu hin madaalin sin jaaladhe jechuun ulfaata. Duba nama gaaffii si gaafadha dheessi bilbilee jechuun hin sodaadha akkuma siin jedhe si dawwalu. Amshir sodaatiin anis si jaaladha siin. Maa waasa sodaatta godhate? Si jaaladha. Akkuma wayitakaa yuutuub irraa caafarte sanitti. Yuutuubii maali keessumallee dhuftee maashaallah bagamooni taatellee naan hin jenneeti ati caccabaa. Hundaafiyyuu har'a gaaffii si gaafadha jedheeti. Waa sitti haajamee ture bara. Ayyee hajaanoo maali? Haajaan cimtuudha dhiiroo wayi na jalaa dheessitaa iyyuu ati duba. Akkam jechuun? Beetee kunoo yuutuubiin kiyya moonii osoo hin ta'in ture jira amma kunoo dhihoo moonii ta'e. Kanaaf hojii babbareedaa irratti gadhiisuu barbaadee gama aartiitii yeroo baay'ee kabajamtoota kiyyaan isinii gadhiise hojii manaamin jedheen haasa'aa ture. Amma garuu yuugaa hojiidhaan itti argisiisuun barbaada beekta. Saniif iyyuu wanta tokko gadhiisa jedheen assaabee ture sanumaaf sirba jaalalaa wahii barreessee sirboota baay'ee barreesse garuu haala yeroo irratti ta'uu qabameree wanti hunduyyuu. Sanuma bakka haala yeroo irratti jedhee bakka sirba si galtee bakka okee ta'e jechuudha kan yeroo kamuu dhageeffatamu sirba jaalalaa
qabsoo boodhiisi kanurraa cinqiidha beektaa sun qaata cinqabnaa ofirraa achi dhiisiti biyya aartistoonni gugurdoon iyyuu kunoo waa'ee jaalalaa ofirraa qaaqaa jiranii fataa jedhaniiti nu maaltu nu cinqabba kanaafiyyuu sirba jaalalaa baasuu barbaada beekta kanaaf akkana cinaa dhaabbattu barbaada saniifiyyuu nama wahii baay'ee gadaantummaa naa kennu itti jira beektaa mucaa wahii hin jaaladha ture baay'ee na tuffata kanaaf sirriitti akkana faarsitu barbaada keessumaayyuu beektee baqqaa bareedduu tiyyaa sii jechaan lafa buda sii jechaan akkas ta'a sirba baqqaa amma sirba eenyu kana eenyu mucaa kana maqaasaa sirba shukrii jamaal argitee misamuun akkana jechuudha akka inni itti ilaalame akka inni jaallatame jechuudha hawwa cinqii qabsoon irraa achi dhiisiiti kaa duuba argitee fataa ofirraa jedhaa jirti addunyaan ammaan tana sirba sanii si galte kanaafiyyuu sirba akkasiisan jechuudha akkana faarsitee sirriitti keessumaa jechuudha amma samoona kanaaf baay'ee takkanarraa bareedee beektaa qalladhees jira. Saniifuu hin kolfiin dhugaa qubna garaa sitti haasaa jira saniifiyyuu akkas akka gootuun barbaada. Qalladhee babbareedee jira jennaani maal argatte gara sanuma na kolfisiisan biraatiin. Iduuba maal argatte? Sirba jaalalaa hojjechuun maaltu si kakaasaree jechuun osoo waan yeroo wal qabatu hojjettee baay'ee natti tola akka kiyyatti. Aboo wanti yeroo wal qabatu kan jaalala caalu kan jaalala caalu maaltu jiraa miti anaan malee akkasiin jedhaa jiru tokkoffaa nama aarsuu barbaada siin jedhee jira akka ati sirriitti na faarsituu barbaada bareedduu tiyya yaa qalloo tiyya tamudhiin qalloo akkas jettee na faarsitee jechuudha sii galtee sii jechaan lafa bulaa hirriba dhabaa jira akka shukriin baasanitti baqaansi jalaa qaba haala akkasisaniin sirba tsadaa jedhee baafnee akkasitti sirriitti yeroo baay'ee of jaaladha beektaa akkasitti akkana faarsituun barbaada kanaafiyyuu egaa yoo waliif nu qoodemoo walitti dabalamna gara fuulduraatis immoo wanti na sodaattu siin jiru anis jaaladhee siin qabu kanaan dura ni beektaa ni jaaladhee jedhee namarra haasaa jiruun agarree atiis osoon arkitee atuu tariinarraa kaaftu jawaala. Kanaafiyyuu gaa wanti qaanfattuuf hin jiru jechaadha duuba yoo ayyiriin eelna irratti qabdan jedhiniiti. Duuba sila siin galu wanni naa siin jedhu. Naaf galaan jiru dhugaan. Sirba naa sirbii siin jiraa jira bakka gabaabaa. Sirba jechuun yeroo kanatti sirbuuf keessi kiyya naaf hin hayyamu maaliif sirba keessattuu sirba jaalalaa jechaa jirtaatini sirbi jaalalaa ammoo yeroo ammaa kanatti hawaasni keenya miidhamaa jiru sababa garaagaraatiin sababa hongeetiin gara kaaniin ammoo uummanni keenya sababa waraanaatiin wallaggaa fi wallootii miidhamaa jira. Kutaawwan kutaa naannoo Oromiyaa hunda keessattuu iddoowwan garaagaraatti uummanni keenya hawaasni keenya miidhamaa jira. Yeroo hawaasni keenya miidhamaa jiru kanatti ammoo sirba jaalalaa kana faarsuun xiqqoo akka kiyyatti jechuudha waan biraatiif osoo hin ta'in osoo waan yeroo wajjin wal qabatu hojjettee baay'ee natti tola saba keetiif illee jechumaan sagalee taatee fi haati kaattu haa guddatu karaa artii kanaa wanta hawaasni keenya keessa jiru osoo ibsitee baay'ee natti tola. Sirba jaalalaa isa jettu ammoo sirbi jaalalaa yoomiyyuu jiraataadha. Jaalalli yoomuu jiraataadha waan ta'eef akka sirba qabsoo sirba warraaqsaa kana yeroo tokko maal jedhee yeroo takka hin badu yoomiyyuu jiraataadha waan ta'eef kanaaf sirba jaalalaa borillee hojjechuu dandeetta osoo ammoo waan hawaasni keessarraa eegu dandeettii qabdu kanatti fayyadamte waan hawaasni keessarraa eegu sirraa barbaadu osoo hojjettee baay'ee natti tola akka kiyyatti tanas hin jechuu barbaade garuu ani si wajjin hojjechuu ni hojjedha rakkoo hin qabu waan miidhamaa jira iddoo garagaraatti ammoo quba qabda waan maraayyuu. Aboo ciqqii nutti naqaarin kaadhuuba addunyaa fataadhaa jirti. Siigala. Ijoollee teenya Saudi Arabiyaa kana keessatti mana hidhaa keessatti ijoollee teenya dararamaa jirti dararaa kanallee karaa artiitiin osoo waan haati kaatu haa guddatu waan tokko dandeettii qabdu kanatti fayyadamtee ijoollee kanaafillee sagalee taatee waan bareeda sirbi jaalalaa ammoo sirba jaalalli yoomuu jiraatadha. Jaalala borillee baasuutu sirba jaalalaa kana yeedaloo folaloo ammaati borillee hojjechuu hin dandeetta sin taru. Daqiiqa obboleessu akkana cinqituu fi mikasitti dawwalle raahaatti jirra ammaan tana sirba jaalalaatiin fataa jechuu dhufe dhala
sigelti uf jaaladhe inde haga yoomiti waa'ee qabsoo achi wal qalee achi wal buuse dhayii fala xiqqaata jedhani injiru waan akkasii inni bira. Namuu garuu namni of hin jaalanne hin jiru. Haa ta'u garuu uf bichaa jaalachuun gaarii miti. Ani bar hawaasa fillee hojjetee jira gahaadha baqa sammuu kee kana ol dhiphisuu hin barbaadu kanaafuu firii ta'uu barbaada. Ammatti gabaabumatti sirba jaalalaa akkasitti unaa sirbite maal rakkoo qabaa cinqimaa qarta yaaboo uummanni akkis ta'e siruma rakkoo keessa jiran ammas kanaafuyyuu duraan akkas jennee sodaannee taa'aa jirra jechuudha. Amma garuu aartiin keenya kabajamaa fi jaallatamaani nu argisiisee jira karaa jechuudha. Addunyaa wajjin dorgomaa jaalalaanii jedhii jira. Kanaafuu sirba akkis bareedu san Shukrii Jamaal sirba inni baasee nagarree akkitti inni beekamte argate. Jechuun beekamtee argatullee isayyuu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi qeeqni garaagaraa irratti ka'aa ture argitee jirta miidiyaa kana gubbatti. Yeroo itti uummanni tokko isa qeequ maaliif inni nama hawaasa Oromoo biratti uummata Oromoo biratti jaallatamaadha. Nama kabajamaadha. Nama ammoo hojii aartii keessatti illee shoora olaanaa taphataa jirudha. Nama kanarraa ammoo sa'aatii kanatti wanta akkana irraan eegamu jedhanii namoonni hedduun irratti qeeqa garaagaraa kaasanii